Akkam jirtu nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Kun Dooktar Masfin Ittaanaa Abdiisaa Minneapolis Minnesota irraati. Har'a gama keessan kanan dhufee fi waa'ee tola ooltummaa haasa'uudhaaf. Nuti ogeessi fayyaa qofa otoo hin taane namni hundumtuu tola ooltummaa hojjechuudhaan uummata keenya karaa hundumaa gargaaruu nu barbaachisa jechuudha. Yeroo baay'ee namni siyaasuma qofaa oofaa oolaa, waa'ee siyaasaa kana haasaa oolaa. Garuu jireenyi namaa siyaasa qofa miti. Namni fayyaa qabaachuu qaba, dinagdee horachuu qaba. Kanaaf waan nurraa eeggamu haala karaa hundumaa irratti hojjechuu nurra jira jechuudha. Tokko tola ooltummaa yoggaa jennu namni tokko nama biraadhaaf jechuudha. Ofirra darbee nama biraa gargaaruu, tajaajila fayyaan ta'uu danda'a, bishaan dhugaatii ta'uu danda'a, nyaata ta'uu danda'a, geejjiba ta'uu danda'a, mana barnootaa ta'uu danda'a. Kanaaf tajaajila fayyaa qofa otoo hin taane waan biraa namni tola ooltummaa hojjechuu danda'a jechuudha. Haaluma kanaan egaa namni hundumtuu lafarraa dhuferraa rakkina naannoo sanaa akka gaariitti hubachuudhaan tajaajila barbaachisu sana bira ga'uu, bira dhaabbachuu. Nuti amma fakkeenyaaf biyya ambaa jirra, biyya ormaa jirra. Biyyi kun immoo biyya isa kaanirra fooyyee qabaa. Lafti jireenyaa, bishaan dhugaatii, qilleensi baafannu, waan uffannu, waan nyaannu, lafa mana qorichaa yoggaa deemnu rakkinni baay'een hin jiru biyya kana. Garuu biyya lafa dhufne yoo yaadanne, garuu naannoo dhufne yoo yaadanne, lafatti dhalanne sana yoo yaadanne rakkina baay'eetu jira yeroo ammaa kana. Kanaaf namni hundumtuu biyya lafa dhufe sana yaadachuu qaba jechuudha. Kana immoo kan godhu maaliini walitti gurmaa'ee gochuu danda'a, dhuunfaadhaan gochuu danda'a. Yeroo isaa fudhatee ofiin deemee mishin tireeppii gochuu danda'ama. Yookaan immoo asuma ta'anii maallaqa walitti buusanii dhaabbota jiran tajaajila fayyaa kan kennanis ta'uu danda'a. Dinagdee kan hojjetan ta'uu danda'a. Barnoota kan hojjetan ta'uu danda'a. Irratti hirmaachuun barbaachisaadha jechuudha. Wabiin maccaa egaa waldaan wabii maccaa kuni tola ooltummaadhaan kan hin dhaabbate jechuudha. Naannoo maccaa yookaan dhiha Oromiyaa kana namooti naannoo dhalootaan naannoo sana ta'anii walitti gurmaa'anii waan barbaachisu biyya naannoo lafa dhufan sanaa fi gumaachuu jechuudha. Tajaajila fayyaa ta'uu danda'a, dinagdee guddisuu ta'uu danda'a, bishaan dhugaatii akkuma sila dubbadhee. Kanaaf waan adda addaa irratti akka gaariitti uummata birraa dhufne sana, uummata nu barsiise sana, uummata nu guddise sana bira dhaabbachuu nurra jira jechuudha. Yeroo gahaa namni naannoo isaa gargaaru hundumtuu biyyi sun gargaaramte jechuudha. Kanaaf egaa akka Oromiyaatti waan goonu jira. Akka naannoo dhiha Oromiyaatti immoo waan goonu waan danda'amu baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf egaa dhaamsi koo gabaabaanii kana fakkaata. Waan na dhaggeeffataniif galatooma.